Kabajamoo jaalatamuu maatii YouTube channel Furtuu App baga nagaa taatanii. Har'as barnoota gabaabduu fi murteessaa ta'e tokko isin qabadhee dhufe kan nuti har'a ilaallu har'a wanta lama isin agarsiisa. Innis dhimma security waliin wal qabata. Sababiin isaa yeroo kanatti yeroo itti social media keenya kamiyyuu yeroo itti eeggannudha. Sababiin isaa akaroonni garaagaraa yookiin hattoonni waan heddummataniif linkiiwwan garaagaraa gara keenyatti ergamu simmoo jennee namni share nutti godheedhaaf kilik irra goona taanaan balaa hamaaf saaxilamuun keenya waan hin hafnee fi gowwoomsa isaanii jalaa ooluudhaaf akkataatti linkii kana cheekii goonuun isinitti agarsiisa. Akkuma beekamu yeroo tokko tokko telegiraamii keenya irratti yookiin immoo miseejiidhaan linkiin akka kanaa nuu gala. Linkii akka kanaa irra gadi kilik gochuun nurra hin jiraatu. Dhorkaadha jechuudha. Sababiin isaa balaa qabaachuu danda'a. Gaafa nuti irra kilik goonu waa'ee keenya hundumaa information isaa sababa kennuuf irra gadi tuquun nurra hin jiraatu. Dursinee cheekii gochuu qabna jechuudha. Nagaa ta'uu fi nagaa ta'uu dhiisuusaa cheekii gochuu qabna. Irra gadi tuxxanii select gootu. Select gootanii copy gootu. Linkii sana copy godhatanii keessaa baatu jechuudha. Daqiiqumatti hanga irra gadi tuxxan sana isinitti fudhatu. Kanaan booda Chrome jala seentanii websaayitii jira. Websaayitii kana immoo Telegram channel Furtuu App irraa argattu. Bakka URL jedhu irratti kilik gootanii bakka duwwaa kana keessatti paste gootu. Gadi qabdanii turtu barreeffama paste isinii fida irra kilik gootu paste isinii godha. Kanaan booda search jettuun. Search erga gootaniin booda akka kanatti isinii fida. Tarii waan akka diimaa kana halluu diimaa kana ni qabataanan gaarii miti jechuudha. Pootiin sun rakkoo qabaachuu danda'a yookiin immoo linkiin nutti ergame sun rakkoo qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kana fayyadamuun nurra hin jiraatu. Kilik irra gochuu hin qabnu. Isa lammaffaa copy godhan isin agarsiisa. Isas dhannee bakka URL kilik goonee akkanatti paste goona. Search bakka itti kanatti kilik goonee search taasisna. Akka kanatti nuuf fida taanan kun baay'ee sirriidha jechuudha. Kanas akka gaariitti itti fayyadamaa. Hundi isaa giriinii taanan sirriidha jechuudha. Inni lammaffaan ani qabadhee isinii dhufe telegiraamii faana wal qabata. Telegiraamii chaatee isin gootan yookiin miseejii isin nama barreessitan namni ilaalee isin rakkise salphaatti ofirraa ittisuu dandeessu. Profaayilii gadi tuquudhaan gara keessaa seentanii bakka siitingii jedhu kanarratti kilik gootu. Bakka siitingii irratti kilik gootaniin booda privacy and security kan jedhu jira. Sarratti kilik gootanii passcode lock kan jedhu kana banaa taasisuu qabu. Kanaan booda enable passcode jettuun. Enable passcode jettuun irratti kilik gootanii passwordii 4 asitti guutu. Dijiitii 4 kan qabu passwordii sirrii ta'e asitti guuttattu jechuudha. Kan hin daganne passwordii asitti guuttattu. Dijiitii 4 passwordii dijiitii 4 ta'e asitti guuttanii erga jettaniin booda re-enter isiniin jedha. Ammas irra deebitanii isuma osoo hin dogoggoriin asitti guuttu jechuudha. Kanaan booda fuula kana isinii fida. Unlock with fingerprint kan jedhu kana banaa taasisu. Akka kanatti giriinii ta'uu qaba jechuudha. Bakka auto lock jedhu kana 1 hour kan jedhu kana 1 minutii gootu yookiin daqiiqaa tokko gootu. Dan jettuun. Kanaan booda keessaa gaafa baatanii itti deebitan telegiraamiin keessan ashaaraa yookiin password isin gaafata. Abbaan arge seenee itti fayyadamuu hin danda'u. Eeyyama keessaniin alaa jechuudha. Kanaaf akkanatti fayyadama. Barnoota biroo akka argattaniif laayikii, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yeroo gaarii.